Ashamaa jara jirtu hordoftoonni urjiin tartaaminti nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa lafa jirtan maratti isin faata'uun isin jedha. Guyyaa har'aa gaafii obboleettiin keenya tokko koomentiidhaan na gaafatte irratti ani yaada kennu dhufe isinillee mee gaafii ishee kanarratti osoo dhiira akkanaa isin mudate maal gootu yookiin osoo isin ta'e deebii akkamiin laattu kan jedhudha. Isinillee mee yaada keessan qooda osoo aan ta'e osoo wanta akkanaa yookiin dhiira akkanaa na mudate ani jireenya koo keessatti deebii akkanaa tallaadha jedhaati koomentii jalatti yaada keessan qooda fi gaafiin isheetis akkas jedha. Urjii gaafii koo kanaaf akka yaadaaf gorsa naaf kennitu abdiin qaba. Jaalallee kootiin waadaa waliif seenu. Inni yoon du'e malee sirraa addan ba'u jedhe naaf kakate. Anis hangan biyya ormaa jiru dhiira tokko wajjin hin dubbadhu. Osoo atuu na dhiiftee hangan biyyatti galutti jedheen amma garuu aniif innis adda baanee jirra. Inni akkuma dura barate shamarran baay'ee wajjin haasawaa jira. Ani jaalala isaatiif osoo hin taane waadaa isaaf seene saniif jedheen rabbiin sodaadhee kophaa jiraachaa jira. Osoo si ta'ee hiriyaa biraa qabattamoo waaduma san hanga biyya ga'u eegda. Mee yaada kee naaf kenni. Ani rabbiif jecha waadaa guutaa jira malee jaalala isaatiif miti. Inni waadaaf jecha naan jedhe hunda dagatee jira. Ani jaalala haarawaa eegaluuf baay'ee natti ulfaatee jira jetti obboleettiin keenya. Egaa jaalallee ishee waliin waadaa waliif seenanii jaalalleen ishee kun immoo waadaa sana cabsee jira. Isheen immoo waadaa kana akkamittiin cabsuu danda'a kan jedhudha. Osoo si ta'ee maal goota akkasumas immoo yaada keenyaaf qooda kan isheen jechaa jirtu. Egaa isin osoo ta'e immoo maal goota? Ani jalqaba irratti obboleettii kiyyaa waan isin jechuu barbaadu iddoo kanatti wanti ati keessa ni jira. Innis hangan biyya galutti yoo ati na dhiiftellee ani dhiira biraa waliin hin dubbadhu jetteetta. Isa sana immoo dirqama guutuudha qabda jedhee yaada. Jechuunis durmaan dursaayyuu jaalalli onlaayinii yeroo ammaa kanarratti faayidaa isaa hin jiru miidhaa isaa malee faayidaa isaatirra miidhaa isaatti caala waan ta'eef atis yoo biyya galtee jireenya haaraa jireenya mataa keetii eegaluu siif wayyaan jedha. Maaliif jennaan iddoo kanatti kan wanta ati keessatti mul'ata waan ta'eef yoo biyya gale hangam biyya galutti jette waan ta'eef biyya galtee jireenya mataa keetii eegaluu ni dandeessaa jechuudha. Jaalala keessa seenuu ni dandeessa. Waadaa sanis immoo akka nama tokkootti ati guutteettaa jechuudha. Itti aansuudhaan namni kuni iddoo kanatti keessa shamarran baay'ee wajjin haasaa akkuma dura barate sana jettee jirta. Namni kun shamarran baay'ee faanaa kanaa sawuu ta'ee dhugumatti jaalala dhugaan naaf qaba jettee atillee garma fuulduraatiyyuu abdii irraa kutachuudha qabda yookiin abdii irra hin godhatin. Maaliif jennaan dhiirri tokko yoo dhugumaan si jaalate yoo dhugumaan si barbaade shamarran biraa gongumayyuu faana naasa'u jechuu osoo hin taane garuu hin baay'isu. Hariiroon inni waliin shamarran biraa godhachuu danda'ullee yookiin hojii irratti ta'uu danda'a yookiin iddoo waliin hojjetanillee ta'uu danda'a. Kanaan alatti garuu sirratti immoo kan isiitti godhu yoo ta'e siif immoo tuffiidha jechuudha. Inni sun ilaalcha tuffii siif qabu malee kabaja siif hin qabu nama jechuudha. Kanaaf ati immoo inni shamara hin baay'isa yoo ta'e akka shamara biraa waliin haasaa jiru hin beekta waan ta'eef as keessa ni jira koomentii kee keessa waan akkas jettee fi ni beekta waan ta'eef duraan dursa irratti kabaja mataa keetiif kenna. Namarraa kabaja ni kenna. Abbaan barbaade si jaalachuuf yoo dhufe dhiirri kamuu si jaalachuuf yoo dhufe ati duraan dursa mataa keetiif kabaja laadhu. Kabaja ofiif kenna. Iddoo ofiif laadhu. Of kunuunsi. Of jaaladhu. Namni of jaalate namas jaalachuu ni danda'a waan ta'eef. Waa'ee nama sanii osoo hin taane ammaan tanarratti waa'ee mataa keetii yaada. Waa'ee karoora mataa keetii yaada. Waa'ee abjuu kee gara fuulduraa yaada. Tarii hiriyoottan kee waan hiriyaa qabataniif yookiin ammoo waan heerumaniif yookiin waan gaa'ela qabataniif sitti hin dhaga'ame. Sababni isaatis namni kamiyyuu hireen isaa jala hin darbu. Hireen isaa taa'eetuma eega. Isaan waan gaa'ela godhataniif osoo hin taane ati yoo jaalala eegaluu barbaadde yeroo itti jaalala eegaluu barbaaddutti of amansiisi. Ejjannoo mataa keetii qabaadhu. Jaalala ofiif kenna. Duraan dursa irratti jechuudha. Itti aansuudhaan wanti jechuu barbaadu namni kuni har'aan kanarratti waadaa sana dhiigee jireenya kee keessaa ba'ee jira. Tarii gaafa biyyatti galte ifa manaaf godhi jedhee sitti deebi'uudhaaf kan yaalu yoo ta'e atis immoo ammaan kanarratti isarraa guutumatti jaalala hin fixanne yoo ta'e
jaalala ni qabdaaf yoo ta'e akka yaada kootiitti osoo ana ta'e isa jedhuun bakka bu'etti iddoo sanattis kan siif godhu jechuudha. Murtee mataa keetii situu beeka waan ta'eef. Dhiifama godhiif garuu ofitti hin deebisin atis itti hin deebiin. Sababni isaatis namni takkitti ala ilaaluu bare manatti hin deebi'u tasuma jechuudha. Kanaaf nama immoo jireenya kee keessaa osoo ati jaalattu, osoo ati kunuunsitu, osoo ati kabajju jireenya kee keessaa al takka bahe gongumaayyuu ofitti deebisuun of madeessudha. Ofumaaf of madeessudha. Billaa qara hin qabneen ofumaaf of waraanudha. Kanaaf namni kun jireenya kee keessaa yoo bahe guutumaan guututti ofirraa fageessi. Atis irraa fagaadhu. Qulqullaa'e duraan dursa irratti abjuu mataa keetii waliin adeemi. Mataa keetiif immoo yeroo kenni of kunuunsi. Kan kee ta'e eessayyuu si jalaa hin naqu waan ta'eef inni sun keetuma. Hiree kee taanaan hireen keetuma. Yeroo hedduu shamarran keenya jaalala keessattis ta'e bultii keessatti wanta akkanaa bultii keessattis ni uumama. Jaalala keessa qofaa miti yookiin gaa'ilaan alattis gaa'ila keessattis kan uumamuu danda'udha. Dubartoonni irra hedduun isaanii gaa'ila keessatti illee dhiironni irra deddeebiidhaan yeroo miidhan yeroo madeessan daran dubartiin takka kan isa jaalatutu jira. Ajaa'ibuma. Hawaasummaa keessattuu kan arginullee ni jiran jechuudha. Inni immoo daran si miidhuun isaa sun itti mi'aa deema jechuudha. Ati isaaf barumsa hin laattu taanaan innis barumsa hin argatu. Dubartiin takka miidhamtee dhiira tokkoof barumsa akkamittiin laachuu dandeessi jechuu dandeessa. Dubartii takka dhiirri tokko baay'ee ni jaalata taanaan isheen al lama al tokko dhiifama gootii fi dhumarratti gongumaayyuu kan diddu yoo ta'e isarraa barumsa ni fudhata. Isarraa barumsa fudhatee jireenya isaa karaa fuulduraatiif badii isaatirraa baratee ni fooyya'a. Inni kun barumsa tokkodha. Garuu dubartiin takka guutumatti badii isaa san akka wanta inni waan gaarii hojjete sanatti kan jajjabeessitu miidhama ofii sana of keessa dhokfattee kan jajjabeessitu jira jechuudha. Inni dabalataa gaa'ila keessatti kan arginu yeroo hedduu irraa adda baate yeroo isarraa adda baatu sana of kunuunsitii yeroo ofiif kenniti. Uffannaan ishee dhiqannaan ishee hiriyoottan ishee waliin wal qunnamti hiriyoottan ishee waliin ooltii yeroo mataa isheetiif kenniti. Gaafa isatti deebite immoo guutumatti kanneen kanayyuu ni dagatti jechuudha. Inni kun tasuma sirrii miti. Isheen kan akkas taatee jireenya ishee sana dagattu maaliin jireenya mataa ishee yookiin qulfii onnee ishee bantuu jechuudha. Bantuu onnee ishee san guutumatti isatti fuutee kenniteetti. Isatu akka barbaadetti taphata. Kanaaf warreen jaalala keessaa osoo jirtan jaalala keessas immoo baatanii jaalala san keessatti nama haaraa osoo hin taane nama kaleessaa waliin itti deebi'uudhaaf yaaltan furmaan ni jira jettanii tasumaayyuu nama sanirraa waanuma tokko hin eegina. Waanuma tokko jechuudha. Kanaaf egaa akka waliigalaatti obboleettii kiyaanis kanan jechuu barbaadu namni kun kaleessa jireenya kee keessaa guutumatti bahee jira. Gaafa ati biyyatti galte jireenya kee keessatti nan deebi'a gaafa jedhu gongumaayyuu ofitti hin deebiseen. Egaa yeroo tokko namni nuti jaalannu yeroo nuti barbaadnu nurraa fagaate yookiin nu baqate yeroo nuti nama sana eessa akka jiruyyuu erga daganneen booda of yaadachiisanii ofuma isaaniitiin nutti deebi'u yaadu. Inni sun immoo gowwummaadha. Nama tokko erga jaalattee dhabde yeroo jaalattee dhabde sanatti booyi. Amma barbaaddes booyi gadda san keessa dabate. Garuu nama sanatti hin deebi'e. Inni kuni ofii keetiin miidhamtee miidhama keessan erga fayyiteen booda namni si madeessu kan sitti deebi'u si jaalatee miti. Ammas si madeessuudhaaf daran si madeessuudhaaf daran si boochisuudhaaf daran si gaddisiisuudhaaf osoo si jaalata ta'e gongumattu kaleessa si gaddisiisee hin deemu kaleessa si boosisee hin deemu. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu imimmaan kee tasa arguu hin barbaadu gadda kee tasa arguu hin barbaadu. Atillee osoo inni si jaalatu atillee yoo hin jaalanne gammachuu keetiif jedhee nama gammaddu waliin akka jiraattu godha. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu jechuudha. Osoo ati onneen keessaa hin barbaadin akka isa faanaa jiraattu hin fedhu dhiirri dhugaadhaan si barbaada. Sababni isaatis akka ati hin jaalanne yoo erga baree booda akka ati gadditu waan hin feeneef nama ati jaalattu waliin akka jiraattu siif eeyyama. Dhiirri dhugaadhaan si jaalatu jechuudha. Jaalalli dhugaanis immoo kana ibsa. Kanaaf namoota takkitti al takkaan jireenya keessan keessaa bahan yookiin jaalala keessatti jaalala sana dhiisanii waadaa sanas diiganii bahan ofitti deebisuun tasumaayyuu barbaachisaa miti. Deebitee immoo harkuma keetiin of madeessudha. Nama sana guutumatti dhiisudha. Maaliif jennaan namni sun gaafa sitti deebi'u amma kan ati irra deddeebiidhaan dhiifama gooteef ofitti deebistu yoo ta'e amala kee baratee jira. Amma ati iddoo ofiif laattullee argee jira. Ofitti amanamummaa ati mataa keetiif qabdullee si madaalee jira. Namni kun tasumaayyuu
sin kabaju kabaja siif laatu siif iddoon qabu yeroo ofii barbaade qofa si argachuu barbaade malee yeroo ati barbaadde illee nama sana of cinaatti hin argitu jechuudha. Gaafa gadda keetii gadda keessa irraan qoddatu gammachuun kee illee isan gammachiisu of cinaatti hin argitu. Callistee yookiin akka jaalallee yookiin akka abbaa manaa osoo hin taane akkuma nama kamiiyyuu nama si ilaaludha namni sun jechuudha. Egaa gaa'ela keessatti abbaa manaa fi haadha manaa ta'anillee namoonni akka namoota ormaa yookiin hollaa isaaniitti wal ilaalan hedduu isaanii jira. Kanneen kun kan ta'uu danda'ee fi jalqabumarraa wanta akkasittiin adeemeef yookiin jaalala gamtokkeedha. Jaalalli gamtokkee immoo hundumaayyuu jaalala jedhama. Jaalalli gartokkeen qorraadha. Kanaaf carraan kee akka achi keessatti banneef of eeggannoodhaan adeemuu qabda. Jaalala keessa seenuudhaafis immoo tasumaayyuu saffisuu hin qabdu. Akkuma jalqaba jedhe kan kee ta'e eessayyuu naqu waan ta'eef taayitii garee kee gadhu ofitti amanamummaa qabaadhu of jaaladhu of kunuunsi hojiin kee maaliin abjuun kee gara fuulduraa maaliin ati nama akkasii taate taanaan eessayyuu si jalaa hin naqu hireen kee siif dhufaan si jedha. Walumaa galattu ani viidiyoo koo asirrattan goolaba osoo ana ta'e immoo waadaa sana guutumatti biyya galeen akka ati barreessitetti hangam biyya galutti waan jedhuufu biyya galee tana waadaa san fuutee abjuu koo milkeeffadhee jireenya gara fuulduraa dhiira gaarii dhiira naaf amanamu dhiira ofittis amanamummaa qabuu fi jaalala gaarii naaf laachuu danda'u akkasittiin jaalala haaraa eegalaa jechuudha. Osoo ana ta'e egaa osoo si ta'e kan jedhuuf waan keessite kanaaf osoo ana ta'e wanta akkasitan raawwadhaa jechuudha. Jaalala onlaayinii irratti of hin gatinaa. Jaalala onlaayinii isin miidhaa keessumaa yeroo ammaa kana irratti baay'ee ulfaataa waan ta'eef haala saniin adeemuun baay'ee barbaachisaadha. Of madaalaan isin jedha. Walumaa galattuuf viidiyoo koo asirrattan goolaba. Obboleettiin kiyas yaada keerraa akka waa fayyadamtu abdii guddaan qaba. Isinillee dhaggeeffattoonni immoo yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi viidiyoo kan biraatiin hanga walitti deebinutti waan faana turtaniif galatoomaa.